سيرة شير نقول عمي ما دو isi itu kagak cime account ya kami nak jadi account ini nanti lah perawat itu ni jadi yo berbadi ol sentil yo kagak برج ارقدوا جايين ارقدوا ما دو أرسلتني برو birri kuma ta kanin galcha fi jatte account ya majala furad do baleti tiya atuma no galti receipt ni le bilbil masarat tiga ergama akasati ergi inshallah rabbi ada murad ke ya botu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما سيني أكاونت أرجين سوري وكا إن شاء الله جنا من قصة ماركتين سوري أكاونت ربي نسافيسوني إن شاء الله فيا إشاء الرحمن ينادي بكم إن دا إن شاء الله رحمة ذلك أنا ربنا وقمتون صومة إساها قدو إن شاء الله بإذن الله دعائي لا نقدر جرب ورسكين الجبار وقلبي سبين إن شاء الله إن شاء الله وكا أكاونت أرجين سوري فنوما استقالة شوغي نسرية نجا لنا مجالة جرا ولما نسكرين شاد قردو وقو أرجيته إن شاء الله رسيتي اسمها برجيته وبلش مكان يكتونو فندو كرسة اسمها برجيته إن شاء الله لكو سيدم تجاتا بسدي كانيساتي lakkoofsa kadhumti jaatamii fi 86 moo 63 kanaaf akkaawuntiidha miti 86 sana akkaawunti 86 خلاص إن شاء الله ريوتا كوتين سلة تيمتين كغرغرانين إنقلان إن شاء الله تولي وبلش لما تلي وري وغرغران كنديسا ولكن والله إن شاء الله نما خليل لما انساتو جلا فشلتي دائما صديقابو هاتي منتا وانغو تربدي خليل تكنا birritti barbaade waan ta'eef lakkuma afurtam gaafatanii keenya laafina jabaadhaan yoo qarshii takka takka wal gargaarre dhugaa rabbi halkan takka guyyaa lamatti asirraa guurree fi galuu dandeenya. namni as jala jirtanillee hin tuffatinaa sheer godhaa koppiliinkii godhaa taaptaabiillee hin jirtu yoo taaptaabiin baay'een jiraatte mana moota nama 90 deebitanii jirtanii ol deesee abbaan barbaade dhufee haa gargaaru abbaan barbaade namni waan kana qubaqqabdan jiru beekaa dheessanii abbaan dhufe haa dhufu abbaan kana haa fuudhiisaa nama sana abbatinaadha abbaan rabbi laafsiseef ol ba'ee of haa qabu obboleessa keenya haa gargaaru haa bira dhaabbatu namni rabbiif jecha nama gargaara bor dhukkubsachuu danda'a fayyaa rabbii qaba abbaan Thank you. Salaatu Maya. Ergat anani ergatan Mukhtar way Qadir Muhammad. Taqdim tira samek Ethiopia sashan malkan samek. देखता हूँ जल्दी अमन वो जिन अंदर خلاص إني أبغى أتوان غوني بروتي دي بنا غرغل رانتي نجا سكنتا غورنيتي هو ده دعاي كيس ورا بقى جيرون كابو برلا أما وين تكلم وين أول مرة إنه عمله أنزا سيستم تيجر سارمو وان تكغدو كامنا مي أنزا تكغل لكي صورة ساتي وجنيني تويتي جلا غود أني سي دويت jala gona sigale galgala bor neki yet itu patung kam no ko ka wado bam pare do fe agar karo iske tinkense na singe chabe asa si wante folon kumne ibbi man sragabu si hordo hob se lage faso folon si gora male gashe sungone khana tiamani pe tu mana hamza haji galgala boru sa kana si tagi pe tu mana na sa zag kana ji galagi itu mana wan ofit tiji dalagi gal gargar so bole sakenya kana mutti aneti gargaro
fiidiyoo jala duuti goonaa mana kiyyatti yookaan sa'aatii murtaawaan dalagi waan sammuu ta'e itti yaadi fiidiyoo duuti goonee sa'a galgala akka Itoophiyaa sa'a 12 wala dhufna akka Itoophiyaa sa'a 2 osoo hin taane akka Itoophiyaa sa'a 2 jechuun galgala warjoleen keenya warra Saudi Arabiyaa dalagachaa oolanii dadhabanii halkan sa'a akka Itoophiyaa sa'a 12tti eegamu nu bira yeroo santalee asrii yeroo ijoolleen gaaffatanii boqonnaaf gattaan agarsiisa ijoolleen dhiiraatis gatteessu sa'a eegallee illaa halkanirraa haga sa'a 6 guurree galgala iftaanillee akkasuma galgalarraa akkasuma itti fufna torban takka ta'us guyyaa 10 irraa fudhatus mana wal dabarsaa deemna jechuudha adabaa jeetiin naadaan biroo sadaatiin nama nu wajji dhufee nu if qabna jee mana isaaniif dabarsaa deemna maaliif namni hundi hordoftoota gara qaba waan ta'eef sii galee fiidiyoo nu dalagii yookaan mana kiyyatti yookaan mana kankeetti jedhii dalagii Ibro video duiti goona uummanni keenya warri ulaalu jiru namni akka kunillee naa duiti sirriitti jabaannee bira dhaabbachuu qabna Hamzaa boru arraba isaa duraan bakka nu murteeffanna jennee uummata eegaa turreemi. Boru gabbaanee mana asuma dachaanee sagantaa bareedduudhaan goonee nama biraatti safeerree waan ajaa'ibaa hojjenna ammarraa kaasee viidiyoo ajaa'ibaa takkaan hojjenna. Kanaaf raajiisu. Bakka. Viidiyoo dalagaa viidiyoo. Kanaadha. Sanbooda boru galgala mana kana walitti qabanee nama biraatti safeerrannee. Waan takkaas irratti ammallee. Artistii teenya Nasraa. Nuti ammallee dadhabbii hin qabnu maaliif? Teenyee akkaawuntii isaatiif waan ni deddeebifne namoonni amman nu laalanii dabranii fi haganaa dhufanii nu laalanii waa hirmaatanillee ganaa hedduu dhufuu malanii. Kanaaf amma waan goonu sirriidha arra mariif dhufne fiidiyoo jennaa dhiyeeffanna ulamaayota dhiyeeffannee qeerroo dhiyeeffannee qarra dhiyeeffannee hawwanii dhiyeeffachuu qabne ibaa keessaan na doggoran Hamzaasa fiidiyoon daleene na qunnamii Video dalee wal jala duuti goonee seeraan galgala boruurraa eegalee gargaarsa qo'amni guurra guuruu qabnu murteeffannee jechuudha. Nasraa yoo akka taate galgala boruu dirqama manuma keetti teenyeeti galgala boruu jechuudha. Manuma keetti teenyeeti namoota silaa gartee dubbisnee itti nu dhufuu barbaadan ustaazotas ta'ee manguddoos qeerroos qarrees affeerrannee mana keetti wal geenye